Hidhattoonni Tibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti harka kennatan miseensota Koomitii Jalee ABO'n ji'a tokko keessatti hidhattoonni 160 ol ta'an qabsoo nagaatti amanuun mootummaatti harka kennachuu isaanii bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee BBC'tti himaniiru. Hidhattoonni kunneen waggootaaf godinicha keessa socho'uun rakkoo nageenyaa warra qaqqabsiisaa ture akka ta'anis himaniiru. Fulbaana 28/2025 ammoo hidhattoonni 57 al takkatti hoogganaa garichaa Yaaddessaa jedhamu waliin mootummaatti harka kennachuu himaniiru. Gorsaa ajajaa olaanaa ABO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa loltoota keenya miti loltoota WBO jechuun kan hoogganan isaan Marroo Dirribaa tahee itti aanan isaa Gammachuu Abbooyee kan ta'e kan koree hojii raawwachiistuu fi miseensa gumii sabaa qabu akkasumas zoonilee 8 jalatti kan hammatee fi tartiibaan kan hoogganamudha jedhaniiru. Warri amma galan jedhaman kunneen maqaa WBO moggaafatanii bosona keessa warra turaniiras jedhaniiru. Itti dabaluun gareen kun warra uummata irraa waa bubbuufataa yookaan saamaa turedha. Inumayyuu uummata irraa kan isaan tiksaa turre nuti jechuun dubbateera. Amma galuun isaanii uummataaf boqonnaadha jechuun yaaddessaa kan jedhamu hoogganaa keenya keessas ta'ee loltoota keenya keessa hin jiru jedhe obbo Jireenyaani. Hidhattoonni amma galan kunneen eenyufaa akka ta'an eessaa akka socho'aa turan quba qabna kan jedhu garuu waraana keenya mitis jedhaniiru. Garee tokko Horroo Guduruu keessaa hoogganaa kan ture Faqqadaa Abdiisaa kan jedhamu ji'a tokko dura mootummaatti harka kennachuun galeera. Hidhattoota galan keessaa ajajaa olaanaa garichaa jalatti hoogganamaa kan turee fi miseensa keenya ta'ee hin jiru jedhaniiru. Garuu warra maqaa WBO dhahatanii akeeka fi kaayyoo WBO osoo hin qabaatin socho'aa turanidhas jedheera obbo Jireenyaan. Nama Yaaddessaa jedhamuu fi garee kana hoogganee fudhatee galee jedhamee akka beekan ibsanii akkatti gareen adda addaa godinicha keessa babal'ate simaniiru. Jalqabaa bara 2018 booda Faqqadaa Abdiisaa kan jedhamu godinicha Horroo Guduruu keessa socho'uu yeroo jalqabu isa waliin kan ture ammoo nama Moosisaa jedhamu ta'us dubbataniiru. Faqqadaa jalatti socho'aa kan ture Moosisaan booda isaa waliin adda bahuun garee mataa isaa qabatee socho'aa akka tures dubbataniiru. Yeroo Moosisaan garee mataa isaa qabatee Faqqadaa irraa adda bahuun socho'uu jalqabu kan amma garicha hoogganee galee Yaaddessaan yookaan Moosisaan isa jala ture kan jedhu obbo Jireenyaan booda innis isarraa adda bahuun garee mataa isaa qabatee socho'aa turuu kaasee jira. Tibbana Yaaddessaan garee isaa qabatee yeroo galu gareen Moosisaa jala jirus bosonatti hafeera. Ji'a dura mootummaatti harka kan kennate Faqqadaa Abdiisaa duraan bara 2006 irraa kaasee miseensa ABO ture jedhuun obbo Jireenyaani. Bara 2018 booda yeroo bosonatti deebi'u garaagarummaa yaada isaan Marroo fa'aa gidduu tureen irraa adda bahuun socho'uu jalqabus himaniiru. Erga qabsoo karaa nagaa qabsaa'uuf ABO'n Eertiraa irraa gara biyyaatti galee humni waraanaa dhaabichaa yeroo sana leenjii haaromsaa galee. Gariin sana booda bosonatti deebi'uu kan himan obbo Jireenyaan Faqqadaanis yeroo gara bosonaatti deebi'u Marroo jalatti hin taaligamu akkuma duraanitti ABO irraa ajaja fudhanna malee jechuun adda bahuu himaniiru. ABO'n qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf erga galee humna waraanaa akka hin qabnes ibseera. Gareen kun akkuma miidiyaaleen biraas gabaasan WBO dura dhaabbachuuf warra hundaa'ee socho'aa turanidha. Warra mootummaanis itti fayyadamaa turedha jedhan obbo Jireenyaani. Godinaaleen Wallaggaa godinaalee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoon bal'inaan keessa socho'anidha. Keessumaa Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa maqaa WBO kan dhahatan gareen adda addaa socho'aa jiru. As keessatti uummata nagaa irraa deddeebiin miidhaan qaqqabaa ture. Namoonni nagaa ajjeefamuu, qabeenyi isaanii saamamuu fi ugguramuun maallaqa gaafatamuun waan baratamaa ture. Mootummaan maal jedhe kanarratti kan jedhu godina Horroo Guduruu Wallaggaatti ji'a tokko asitti hidhattoonni 160 meeshaa isaanii hiikkatanii mootummaatti harka kennataniiru kan jedhan bulchaan godinichaa obbo Mirreessaa Fiixee dhiyeenya godinicha keessa socho'aa kan ture garee tokko hoogganaa akka ture kan himamu Faqqadaa Abdiisaa meeshaa isaa hiikkachuun galuus ibsee ture. Bulchaan godinichaa obbo Mirreessaa Fiixee ji'a tokkoon dura kan gale garee Faqqadaati. Amma kan galee garee Yaaddessaati. Yaaddessaan hoogganaadha miseensota isaa fudhatee galee jedhan. Obbo Mirreessaan waggoota 2 fi 3 darban waamicha mootummaa dhagahuun hidhattoonni hedduun gara qabsoo nagaatti deebi'us himaniiru. Dargaggoonni karaa nagaa filataa jiru.
dargaggoonni karaa nagaa filatan jiru akkasuma kanneen karaa nagaa hin filanne bosona keessa ta'anii fi ofii isaanii irrattis uummata irrattis rakkoo uumaa jiru. Dargaggoonni ABO shaniitti makamanii rakkoo uumanis jiru jedhaniiru. Fulbaana 28 bara 2018 hidhattoonni ABO shanii 63 ta'an galaniiru kan jedhan obbo Mirreessaan jalqaba hidhattoota 57 dhufee booda gara galgalaa ammoo gara nama 6 itti dabalamaniirus jedheera. Hidhattoonni kunneen akka galaniif waan sadiitu shoora olaanaa taphate kan jedhan obbo Mirreessaan inni jalqabaa dhiibbaa uummanni taasise akka ta'e himaniiru.